sirna ijaarsa biyya Itoophiyaa ammayyaa keessatti imaloonni seenaa jijjiiran baay'ee muraasa. Kana keessaa bara 1983 sabaaf sablammoonni Itoophiyaa gurmaanii qabsaanii gaaffii siyaasa isaanii akka deebi'uuf hojjetanii gaaffii isaanii kanaaf deebii akka argatan hundi keenya quba qabna. Kanaanis mirgi ofiin of bulchuu, eenyummaa ofii kabachiifachuu fi afaan ofiitiin tajaajilamuun mirkanaa'ee jira. Haa ta'u malee ijaarsa sirna federaalizimii haqa qabeessa ta'e waan hin hundoofneef gaaffiin dimokiraasii waan hin deebifneef sabaaf sablammoonni Itoophiyaa qabsaanii wareegama kafalanii jijjiiramni akka dhufu ta'ee jira. Carraa kanaan paartiin badhaadhinaa dhalatee jijjiirama hunda galeessa ta'e qindeessee hoogganuudhaan gaaffiiwwan dimokiraasii haqa qabeessa ta'an akka deebi'an godhee jira. Kanaanis mirgi abbaa biyyummaa, ofiin of bulchuu, carraa walqixa misoomuu, misoomarraa fayyadamuun akka dhugumu ta'ee jira. Uummanni qabsaa'ee gatii kafalee mootummaa isaa ijaarrate rakkoo bulchiinsa gaarii keessattuu itti dhiyeenyaan tajaajilamuu gaafachaa ture. Paartii fi mootummaan naannoo Oromiyaa imala haaraa gara badhaadhinaa taasisaa jiruun milkeessuudhaaf waan baay'ee hojjetee kan milkeesse ta'us gama bulchiinsa gaarii keessattuu kenniinsa tajaajilaa irratti komiiwwan uummata keenya bira ka'aa akka jiran baay'eedha. Idaawwan sirnoota darban irraa dhaalle fi haaraa dhalatan waggoottan 6 darban kana keessatti guututti fala argachuu baatanis qormaatilee nu mudachaa turan odoo hin jilbiiffatiniif fedhii misooma uummata keenya milkeessuuf halkaniif guyyaa karoorsinee hojjechaa jirra. Haa ta'u malee tajaajilli uummataaf kennamu quubsaa akka hin taane ni hubanna. Kanaaf paartii fi mootummaan naannoo Oromiyaa gurmaa'insa mootummaa gandaa tajaajila si'ataa ammayyaa fi dhaqqabamaa ta'e kennuuf gurmaa'insi irra deebiidhaan akka hojjetamu murteessee hojiitti galee jira. Tarkaanfiin kun caasaan gandaa yeroo jalqabaatiif bara 1967 gurmaa'ee asitti murtoo guddaa mootummaa uummatatti dhiyeessuudhaaf taasifamedha. Tarkaanfiin kun hundee mootummaa akka lafa dhaabbatu, tajaajilli si'ataa fi hawwataa ta'e uummataaf akka dhiyaatu, rakkoon uummataa qorannoodhaan adda ba'ee beekumsaan furmaata akka argatu, misooma fi bulchiinsi gaarii marii hawaasatti irratti akka hundaa'u fi mootummaa miira fi dandeettii tajaajilamummaa goonfate akka dagaagu nu fayyada. Carraa bu'urri fedhii misooma fi tajaajilamummaa uummata keenyaa gandarratti akka bal'atuun beekama. Sababa kanaan caasaan gandarratti tajaajila uummataa kennuuf gandarraa eegalee akka gurmaa'u gochuun aantummaa fi quuqama galmoota qabsoo uummata Oromootiif qabnu kan dhugoomsudha. Tarkaanfiin jijjiiramaa kun mootummaa uummata irratti ijaarame osoo hin taane uummataaf ijaaramee gandatti gadi bu'ee tajaajila haqaan kennuun akka ijaaramu, nageenyi fi tasgabbiin akka mirkanaa'u, hirmaannan yaada fi gochaan uummanni misooma ofii irratti taasisu akka guddatu nu fayyada. Kanaan ijaarsa uummata dinagdeen humnoome, hammayyaa, dorgomaa, kabaja goonfate uumuuf carraaqqii taasifamu kan dhugoomsudha. Kaayyoon kun akka milkaa'uuf paartii fi mootummaan naannoo Oromiyaa
hooggantoota beekumsa qaban, quuqama qaban fi naamusa gahaa qaban filee ummata isaanii akka tajaajilaniif, jijjiirama ummata Oromoo keessatti ashaaraa isaanii akka kaa'aniif mata duree buluunis bulchuunis ganda imala gara harmee jedhuun bobbaasee jira. Ergama harmee ofii tajaajiluu fi paartii fi mootummaan kenne kana fedhii fi kaka'umsa olaanaadhaan fudhatanii sabboonummaa gochaan agarsiisuudhaaf hojiitti galan ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Isin warra seenaa haaraa galmeessu ta'uu keessan beektanii ergama aayyoo fi abboo tajaajiluu fudhattan jabaattanii galmaan akka geechan imaanaa isiniin jechuun barbaada. Jaalleewwan hanga ammaatti gatii lubbuu fi qabeenyaa kafaltanii ummata keessan tajaajiltan, tajaajilaas jirtan, paartii fi mootummaan naannoo keenyaa ulfinaa fi kabaja isiniif qabu ibsaa. Qabsoon jalqabdan ummanni keenya badhaadhina hunda galeessan hamma dabaalamutti jaalleewwan keessan cinaa dhaabbattanii kaayyoo jaalleewwan isin biraa wareegamaniif akka dhugoomsitan irra deebi'ee imaanaa isiniin jechuun barbaada. Dhumarratti ummanni keenya sirna qabsoo hadhaa fi wareegamaan fide lafa qabsiisuuf rakkoo bulchiinsa gaarii si qoraa jiru hiikuuf ijoolleen kee dhufaa jiraachuu isaanii beektee waan qabduun deeggaraa akka jirtu quba qabna. Kanaaf kabajaa fi galata sii qabnu galchaa hamma kaayyoon ijoolleen kee dhufteef galma ga'utti waan qabdu hundaan ijoollee kee cinaa dhaabbattee gaaddisa taatee fi kaayyoon isaanii akka milkaa'u tumsa akka gootuuf imaanaa siin jechuun barbaada. Rakkoo ummata keenyaa furuuf ilaalcha fi gochaan badhaadhina taanee ni hojjannaa. Ulfaadhaa galatoomaa.